Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya torban darbe obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa isiniif qabadhee dhufeen ture. Har'a immoo keessummaa biraadha. Keessummaan koo har'a obbo Bakar Shaaleeti. Torban dhufu sammas obbo Lammaa isiniif fudhadheen nifaa. Obbo Bakar Shaalee gama kanatti dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Kallattiitti gara gaaffiif deebii koottan deema. Gaaffiif deebiin har'a isinii wajjin godhu baay'ee gabaabaadha. Qulqulluudha. Gaaffii gabaabduu deebiinsaas gabaabduudha. Mee utuu gara haasaa kootti hin gadin har'a obbo Bakar sirriidhuma fuuldura walitti haasa'uu hin dandeenya utuu waliin dhoksin. Yoo dubbanne abaa'oo nuun jettu. Lakkee abaa'oo sadiin hin jedhu dhugaa hin jedhanu hin jedhu. Obbo Bakar dhaadiyoon yeroo ammaa kana uummata Oromoo keessatti maal uumaa jira? Saba gadaantummaan itti dhaga'amu uumaa deemne. Kun badii eenyu ture? Balleessaan kun keenya malee keessaniin. Kun badii keessaniin akka ta'e nan beeka. Hamma kana mootummaa kanaaf gootanii mootummaa wayyaaneetiif. Mootummaa wayyaanee biratti kabajaa qabdu sin? Nu kabajanii nu kabajuu baatanii isinuu nu kabanye eenyuun nu kabaja eenyuun eeggan. Akkamitti isin kabajnare uummata kana isintu uummata Oromoo irratti goobsaa jira. Isintu afaan ta'eefi uummata kanaaf uummata Oromoo gidduu ta'e kana gochaa jira. Kanaaf maal gochuu qabna nuti? Hamileen keessan nu barbaachisa. Hamilee isiniif laanna. Hamilee duwwaadha moo waan biraa isin eeggattu? Gorsa keessan isin fudhanna. Gorsi rakkinni hin jiru isin gorsuu dandeenya. Badii kana hundumaa itti gaafatamaan badii kana eenyudha? Nuyi kan balbala jalaa banne. Ammataa gadi qabatu. Kun dhugaadha. Isintu badii qaba. Isintu balbalatti banne. Dhaadiyoo keessa mee rakkoo hedduutu argamaa jira. Dhaadiyoo kana keessatti rakkoon argamaa jiran maal fa'aa ture? Saba kana bakka bu'uu hin dandeenye maqaa kanaan nagadataniiru baay'ee tokko. Kan hundumaa maaliif callistan? Mee akka heeraaf seera mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa wayyaanee kanatti uummata Oromoodhaan wanti abaa'oo isa jechisiisu maaltu jira? Kan abaa'oo isa jechisiisu mirga dubbachuu, mirga mormuuf, mirga deeggaruu. Tole hedduu galatoomaa Obbo Bakar. Dhaadiyoon wayyaanee malee jiraachuu hin dandeessi? Hin danda'a. Sun. Hedduu galatoomaa. Sobuu dhiisuu keessanittis baay'ee natti tola. Obbo Bakar nama heeraaf seera keessan mormeen maal jettu? Kana jettaniittu sirriitti. Jenneerra dhufu. Sun. Hamma kan hundumaa ta'edha. Mee furmaata jiru kana booda furmaata maalii jira Obbo Bakar? Amma booda uummatatti wanna dubbanne lama saditti deebinee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf maaliif rakkinni isaa? Uummanni nu hifateera. Uummati biyya alaa hoo? Nu hifattaniirtu dhugaadha argine. Kana booda sobaan uummata kana waadaa seenuun bishaan abjuu obaasuun hin danda'ama. Ahun tasfaa maaxaxaatti baay'ee nu deemsa. Galatooma afaan Amaariffaan naa xumurtan.